dhugaan hin awwaalamu. Oduun sobaa dhuunfaadhaan facaafamus dhugaa jirtu duratti burtukaa'uun ishee hin oolu. Gurra keessan kaleessaa kaaseem dubbii sobaatiin booji'ameem har'a dhugaa mirkaneeffadhee dhufeera. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota keenya, kabajamtoota hordoftoota miidiyaa kootii, hundi keessan jaalalaa fi naamusaan kan na hordofaa jirtan, guyyaa kaleessaa irraa kaasee odeeffannoon gaddisiisaan artisti Falmataa Kabbadaa Magarsaa du'aan boqateera jedhu karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa irratti facaafamaa jiraachuun isaanii beekama. Haa ta'u malee odeeffannoon kun guutummaan guutuutti dharraa fi soba ta'uu isaa ani gaazixeessaan keessan Abdusalaam Araarsaan mirkaneeffadheera. Artisti Falmataa Kabbadaan har'as jabaatee humnaa fi fayyaa guutuun lubbuun jiraachuu isaa isiniif mirkaneessuu barbaada. Akkam jirtu uummata kiyya, uummata jaalatamaa fi kabajamaa, lafa irratti nageenya isiniif haa baay'atu jechaa ani qaxaleen keessan hin duune nan jira. Gidduu kana toora sooshaal miidiyaatiin wanti olii gadi afarfamaa jiru natti hin tolle. Kanattan gadi ba'ee jira isiniin jechuudhaaf dhufe waan ta'eef hojii hin duune, hojii barbaada dhalootatti darbuun hojjechaa jira waan ta'eef kanaaf ani isiniif jira, isiniin jaaladha, isiniin kabajaa, ayyaanaaf ta'an lafa irratti jira isiniin jechuudhaaf dhufe galatooma. Garuu immoo warreen maqaa namaatiin toora sooshaal miidiyaa bantanii maqaa namaatiin daldaltan osoo dhaabdanii osoo waaqa sodaattanii gaariidha. Yoo gadhiistan waan gaariillee yoo gadhiistan gaariidha, garuu maqaa namaatiin hin daldalina, nama isin ajjeesina. Sichi jiraanna osoo hin jiraatin duuna, yoom jiraannee dhufe sichi jiraanna waan ta'eef isinitti haa fudhiisa. Of danda'aatii banadhaa maqaa keessanii. Galatooma lafa irratti. Nuti akka ogeessa odeeffannoo fi hawaasaatti wanti hubachuu qabnu, namni kamiyyuu maatii qaba. Fira dhiigaa kan ta'e kan qe'ee isaatti eeggatu qaba. Hordoftoota yookaan fooloorsii xiqqoo argachuuf yookaan dubbistoota baay'ifachuuf jedhanii miira maatii fi hawaasaa burjaajessuun odeeffannoo du'aa odeessuun hojii gaddisiisaa fi naamusa gaazixeessummaas ta'e naamusa namummaa kan fageenyaan cabsuudha. Har'a milkaa'ina fashalaaf jettee maatii namaa kan boossiftee borammoo waan siif fi maatii kee mudatu akka hin beekne beekuun barbaachisaadha. Odeessi sobaa dandeettii fi mul'ata artistichaa hadheessuu hin danda'u. Gaddi dharraamis dhugaa jiru kana hin awwaalle. Artisti Falmataa Kabbadaan lola odeeffannoo fidhame kanaan hin dhabamne, caalaatti jabaatee hojii isaa artii dhalootaaf dhala boonsaa ta'uuf galmee seenaa keessatti kan hin duune hojii haaraa onnee isin qabbaneessuun qabadhee dhufeen jira jedhaa jira. Odeeffannoo sobaa kanaan onneen keessan akka hin gaddine dhugaan bahaa jirti. Anis ogeessa miidiyaa keessan Abdusalaam Araarsaan dhimma kana isiniif mirkaneesseera. Gabaasni sobaa kuffifameera. Dhugaan ifteetti. Ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. An Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaa naaf ta'a.